waggaa jijjiiraa deemaa jira. Maammadiif deeggartoonni isaanii rakkinaaf dhiibbaa isaan irratti gahaa jiru. Obsaan dabarsuuf waa dagalaniiru. Qoqqobbiin eegee gatamee waggaa 3tti haadhi amantoota Kadijjaan addunyaa kanarraa du'aan addaan bahan. Abbaa Xaalibis gaddi osoo isaan nyaatu ture dhukkubni du'aaf isaan dabarsu sireerra isaan oolche. Kanaaf waggaan kun waggaa gaddaa jedhamuun beekama. Ramfem kunundi man warqa qobbi kana tarsaasu barbaada. Warqa kana buusa. Eenyuun keessan fira Muhammad miti. Kanaafuu dhimmi kun isin ilaallata. Isin wajjin wallaluun barbaanna. Isin nyaachaa firoonni keenya gaara duubatti beelaan innaa dhuman ilaaluun barbaada. Waraqaan kun mootiin Makkaa walii galanii kan murteessanidha. Waraqaa kana tarsaasuuf humni keessan isiniin eeyyamu. Jedhaa tarsaafu. Wanti kun waan galgalaan nutti hojjetan. Raajii hawwitanii kunoo fuuldura keessanitti uumameera. Uumama Rabbii keessaa dadhabduun kun raajii isinii hojjette. Ilaalaa yaa mootii Makkaa, uumaan dadhabduun kun isin salphiste. Of jajuu keessan cabsite. Of tuuluu keessan duwwaa isin hambiste. Galmee keessan keessaa waan hafe ilaalaa. Humni keessan, garaa jabeenyi keessan, of tuuluun keessan kan waggaa hedduuf ijaartan hundinuu gooftummaaf ulfinni Rabbii xureessuuf humna tokko hin qabu. Yaa Qureesh galmee barreessitan ilaala. Barreeffamichi guutuudhaan guutuun badeera. Wanti hafe jecha tokko qofa. Innis maqaa Rabbiiti. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله العظيم. يا موتي ومكة قرأت بقتن قبدا yeroon isin irratti murteessaa jiru. Waan nama dhibu adamsituun leenca Hamzaanii rirma funaanu jalqabe. Maal jette Hind? Akkuma hardhaa Boris ni saalfatta. Kanaan booda lubbuun hin turu. Duuti biyya dhiyaateera. Sababni niin akkasi waama birootan kiyya. Du'aaf jiruu caalaa cimaa waan ta'eef. Muhammad nagaa akkasii wajjin buusu dubbisanii jira. Waan hin dandeenye nu gaafata akkamiin nagaan bu'a? Waaqtota keenya akka hin arrabse itti hima. Innis amantii keenya hin tuqin. Nutis amantii isaa hin tuqnu. Yoo kanaan walii gal waan jedhu dhaga'uudhaaf nuti qophaa'udha. Jecha tokko qofa akka fudhatan isin gaafate. Yoo barbaade tokkoo miti jecha kudhanni fudhan. Haa ta'u malee haasa'u gooftaa tokko jedhu sirumaa hin fudhatu. Jecha isaa dhaga'uun hamma kana isin sodaachise. Magaalattii ganuun itti cime. Dhiibbaan itti baay'atee kanarraa iddoon inni itti baqatu ni jiraata laata? Gaddinatti dabalame kaleessa Kadijaa awwaalle. Anaaf haadha kiyya turte.
hardhammoo Abu Taalib booda Makkaa keessatti eenyuun nuuf dhaabbata? Waan kana ta'eef nabiin Makkaa irraa fagaachuu barbaadu. Gara Xaa'if deemuu barbaadu. Abu Sufyaanis, Abu Lahabis, Abu Jaalinis iddoo hin jirre Xaa'if. nabiyyiinif ilmoon guddifachaa isaanii Zaayid Qureeshii irraa abdii kutuun jiraata Xaa'ifii kan ta'an namoota gosa Saaqiif gargaarsaaf iddoo itti jiraatan barbaaduuf magaalaa guddittii lammaffaa Arabiyaa kan ta'an gara Xaa'ifii adeeman. Garuu simannaan gaarii isaan hin qunnamne. Rabbi sodaadha. Hadiraa Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Hadiraa Rabbi sodaadha. Ati kiristaana? Biyyi kiyya ni nawaan. Nabiyyitti kenni. Miila isaanii irraa dhiiga hedduutu dhangala'aa jira. Du'aa irra jiran. Yaa Rabbi dadhabbinna humna kiyyaa. Yaa Rabbi mararfataa hunda caalaa Rabbii taate hoo. Dadhabina humna kiyyaa. Xiqqaachuma laaftooftaa kiyyaa sittiin waakadha. Ati Rabbii dadhabdootaati. Gargaarsa keen barbaada. Gooftaa koo namoota na jibbanitti na kennite moo yookaan harka diinaatti na gatte? Yoo lolli keenya irratti hin jiraatin wanti biraa na yaachisu. Garuu araaramni sirraa ta'e waan hundaaf naa caala. Dukkana ifaan jijjiirteen tikfama. Akka dallansuun keenya irratti hin buune yookiin jibbaan si biraa akka hin dhaqqabne tooftaa addunyaa kanaaf kan dhufu ittiin dhaabdeeniin si kadha. Jaalala kan kee hammaan argadhutti osoon ifatiniin dadhaba. Humnitinis si malee hin jirtu. Iddoo kana akka fagaatan itti himi. Xaa'if isaaniif hin taatu. Guyyaan kanarra badaa isaan mudatee hin beeku. Rabbiin du'aa nabiyyii dhagahee namoota miseensa Yasriib keessaa kan ta'an amantii Islaamaa qabatanii nabiyyii wajjin dhoksaan waadaa raawwatan. Haajii waggaatti aanutti yeroo dheeraadhaaf kan diina turan namoota gosa Hawaasiif Khazraj kan jedhaman nabiyyii gaaddisaaf dhaqqabduu yeroo rakkoo ta'uuf waadaa raawwachuuf gara isaanii yaa'uu jalqaban. Nabiyyiin gara Madiinaa akka baqatanuuf magaalattii jibbaaf badii guddaa ta'e irraa akka eegu fedhiin cimaa ta'ee jaraa muudateera.
haa ta'u malee waadaan sun raawwatamuuf adeemsi isaa uummata Madiinaaf ifa ta'uu qaba ture. Yaa firoota kiyya asnatti siiqaa ulfinna waadichaa hubadhaa. Kan waadaa seentanuuf mushrikoota Araboota hunda wajjin falmuuf baqattoota amantoota ta'an obboleessa godhachuuf mushrikoota immoo yoo fira keessan ta'anillee akka diinatti ilaaluuf kan waadaa galtan waaqtota mukaaf dhagaarraa hojjetaman caccabsitanii ibidda keessatti gubuuf. Yaa firoota kiyya waan kana hunda obsaaf ciminaan dhaabne ni baana yoo jettan waadicha xumuraa. Yoo lubbuu keessaniif waan sodaattan ta'e garuu hin xumurina. Dhugaa maqaa Rabbiin si ergeetiin kakan eegumsa ofii keenyaaf maatii keenyaaf mallaqoota keenyaaf goonu siif illee ni goon. Waan kana hunda walii gallee nabiyyi wajjiin waada raawwan. Waada kana irraa kan duubatti jedhe miidhamaan isuma qofa. Nuti gosa Hawsiif gosa Khazraj kan ta'an Rabbiif ergama isaa ragaa godhachuudhaan ergamaa Rabbii onneedhaan ajajamuuf Islaam lubbuu keenyaan ijoollee keenyaaf mallaqa keenyaan gargaaruuf obboleewwan gara keenyatti baqatanuufis onnee keenyaaf balbala keenya banuudhaan jaalalaadhaan keessummeessuudhaaf kunoo waada seene. Yeroon dukkan ifaan jijjiiramuu qaqqabe baqattoon garee gareen ta'anii onneen jaraa jecha Rabbiitiin wal hidhee gara Madiinaa sokkan. Karaa Rabbii irratti kan baqatan keessaa Usmaan ibn Affaan, Abdurrahman ibn Awf, Ubayda ibn Jarrah, Umar ibn al-Khattaab kan biroota mootii Qureeshiin dura amantii Islaamaa fudhatan keessatti ni jiru. Lakkoofsi baqattoota garaa 70 qaqqaba. Hundi jaraatu daandii adeemsa isaaniif akkaataa jireenya lubbuu ilmoo namaa qajeelchuuf fakkii badaa addunyaa jijjiiruuf danda'an irra adeemuu jalqaban. Haa ta'u malee ergamaan Rabbii ammallee Makkaa gad hin dhiisne. Baqattoonni hundinuu nagaadhaan hanga Makkaa gad dhiisuun jara mirkaneessanutti achuma turuu filataniiru. Allahu akbar. Herregni guyyaa Islaamaa guyyaa ergamaan Rabbii Makkaa irraa gara Madiinaatti baqaaf ka'an tokko jedhe jalqabe. Muhammad ummata ta'e Madiinaa harka isaatti galfatee firoota kee wajjin waadaadhaan otoo walidhuu as teeksee mugda firaasha mijaa'ara raftee osoo abjattu Muhammad mootummaa keessirraa fudhachuu jira. Inni Madiinaas mootummaa keessirraa fudhachaa jira. Anatti of hin jejin Abu Sufyaan isinillee harka isaatti galtanii jirtu. Shaqaxoota keessan dhukattanii yookiin ammoo mootiin haaraa Madiinaa eeyyamee fi yoo ta'e malee gara Sooriyaa dabarfachuu hin danda'an. Ati maal gochuuf yaaddeta? Suuta jedhee eega. Hanga yoomitti? Araboonni isin wajjin dhaabbatanii hanga namicha kana balleessitanii gara mana keessanii duratti deebitanitti. Hanga achiitti aangoon kee maal ta'a? Islaamummaa fudhadha. Wanti haarawii Makkatti uumame hundi namni ni ta'a jedhee yaadee ture jira. Garuu wanti kun Yasribitti hin ta'u. Kunimmaa munaafiqummaadha. Eeyyee munaafiqummaa ayyoo hindi fakkeessu. Ibni Seelul Islaama ta'uuf moo? Guyyaatti yeroo 5 adda isaa lafatti buusee salaatuuf moo? Ani namanu. Wanti kun hundi otoo hin barbaachisin dubbiin hundinuu qajeeluu ni danda'a. Ibni Seelul waan kanaan dura yaadiin mala tokko qopheessineera. Muhammad dhiyoo kanatti ni ajjeefama.